Jun ibsame Faiza Sani dabalata qabdi. Akkuma biyyaalessaatti yookaan akka guutuu biyya keenyaatti hojiin ashaaraa magariisaa guyyaa adoolessa 10 geggeeffamuuf kan jiruudha. Akka bulchiinsa Dirree Dhawaattis hojii ashaaraa magariisaa adoolessa 10 geggeeffamuuf haala dureen garagaraa xumurameeti kan jiruudha. Hojiin ashaaraa magariisaa kun kan akka biyyaalessaatti miiliyoonii 500 dhaabamuuf karoorfame akka bulchiinsa Dirree Dhawaattis firiin kumni 800 dhaabamuuf qophiin hundi xumurameeti kan jiru. Hawaasni bulchiinsa Dirree Dhawaattis kanuma giddu galeessa godhachuudhaan guyyaa kana namni fayyaa qabu hundi jechuun namni dhukkubsataan ta'in kanarra bobba'ee biqiltuu kana dhaabuuf fedhiin isaanii yookaan miirri isaanii ol aanaa ta'uu jiraattota wajjin turtii taasifneeti kan jirru isinis hamma xumuraatti nu faana turaa hordofaa isiniin jenna. Odeeffannoon hin qaba. Ati biqiltuun amma fedhii uummata hundaati. Haala jijjiirama amma jiruu fi jijjiirama keessaafuu baraan akka Dirree Dhawaa jiru kanarratti hundaa'ee uummanni hedduutu eegu jira. Rabbi jeega guyyaa fuuldura guyyaa Isniinaa kana qophiidhaaf eegu jirra amma jirjirfannee guyyaan geetti biqiltuu tanaas dhaabnee akka magaalaa tanaattis ta'e akka Itoophiyaattis guutuutu namoota irratti dhaga'ee jira irra gahuudhaaf yoo Rabbiin taate Isniina irratti eegu jira. Akka bulchiinsaattis qophiileen garagaraa taasifamaa jira biqiltuu kuma 800 dhaabuudhaaf akka jiraataa magaalaa Dirree Dhawaattis akka halabii bulchiinsa Dirree Dhawaattis nuti qophii godhaa jirrutu jira. Amma duras akka halabii keenyaatti biqiltuulee akka bulchiinsaatti haala ittiin dhaabneetu jira. Dhaabuu qofaa miti yeroo tokko tokko deemnee haala ittiin kunuunsaa tureetu jira biqiltuu amma dura dhaabnee jechuudha. Kanaafuu qophii gaariidha kan godhaa jirru. Dhimmi biqiltuu dhaabuudhaa beekamaadha. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuudhaati. Keessattuu haala qilleensa magaalaa teenyaa haala taa'umsa magaalaa teenyaa waliin wal qabatee lafti teenya gammoojjii waan taateef yeroo baay'ee oowwa waan taateef haalli qilleensas kanaan wal qabatee biqiltuu dhaabuun murteessaadha. Adoolessa guyyaa 10 Isniinaa as deemu qophii biqiltuu dhaabuutu irratti ajajaan malee zaatiidhaan kaanee dhufne akka dhaabnu fedhiidhaan dirqamaan osoo hin taane ajajamne fedhiidhaan dhufnee dhaabuudhaaf yaadaa jirra. Qophaa'u jirra. Kanarraa dhageetiin jira. Adoolessa guyyaa 10 guyyaa isin as deemu kana akka irra qophoofnu waliif galteedha qabna. Keessaafuu dubartoonni haala gaariin gammachuu qabna. Ani akka barataa tokkotti yoo dargaggeessa magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatu tokkotti guyyaa biqiltuun dhaabamu kanarratti hirmaachuuf qophiin kiyya hawwii guddaa waan hin qabuuf guyyaa kana eeggachuudhaaf hamma guyyaa kana jarjarfannu takka irratti argamna. Akkuma kana biqiltuu dhaabanii deemuun qofti gahaa waan hin taaneef jecha jiraattonni Dirree Dhawaa biqiltuu kana yeroo dhaabnes akkuma agartan kana jala isaa tolchuudhaan itti akaafuudhaan akkasumas waan akkuma namaatti lubbuu qaba waan ta'eef bishaanis obaasuudhaan tajaajila biqiltuun barbaadu mara ni goonaaf jechuudhaan yaada isaanii dabarsaniiti kan jirani. Adeemuun bu'aan qabdu bishaanis obaasaa yeroodhaan hubachaa jala akaafaadha akkuma namaatti tajaajila barbaadde waan taateef. Tajaajiluu qabanii jira. Biqiltuu dhaabuu qofaa miti dhugaadha. Biqiltuu yoo kan dhaabdee kan kunuunsine taate fakkeenyaaf amma magaalaa teenya amma xiqqootti hojjetamu jira malee beeyladaan harratti hawaasni hangi tokko kan guddisaa jiru beeyladaa. Biqiltuu erga dhaabdee booda yoo kunuunsine haala biqiltuun sun ittiin jirtu kuban qabaanne beeyladaallee haala ittiin nyaattutu jira. Sababa saniif qoreedhaan taatu shiboolee garaagaraatiin haalattiin biqiltuu ijaara godhamee fi iddoo baay'eetti kunuunfamaa jirutu jira. Saniin alaas biqiltuun kunuunsa bishaan barbaaddii akkasumattis yeroo garagarii dikeedhaaf ni barbaaddi. Kanaan wal qabatee hanga dandeenyu keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf tan naannoo biraa kan bakka fagoo osoo hin taane waan naannawa keenya ganda keenya mooraa keenyatti argamu. Xiyyeeffannaa ittiin kenninee haala ittiin kunuunsuun jira kunuunsaa jirutu jira. Waan kana ta'eef biqiltuun haalli qilleensa Dirree Dhawaa hamma duraan jiru caalaa jijjiiramee fooyya'aa ta'e yeroo haala bareedaa irra jiru kanatti daranaa yeroo biqiltuu kana dhaabuudhaan kunuunsuudhaan otoo jaraan galletti kunuunsinee yeroo ashaaraa magariisa kana keenyutti gara dhaloota baruutti dabarsuudhaaf qophiin keenya ammarraa jalqabnee
waan kana xiyyeeffannoo olaanaadhaan jala buunee kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanuma ilaalchisee itti aanaan abbaa taayitaa naannoo bosonaa fi jijjiirama haala qilleensaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Maasrashaayii Mariyaa Dalaataniin akka bulchiinsa Dirree Dhawaatti biqiltuuleen dhaabaman qixa sirriittiin akka galma gahaniif kunuunsa barbaachisu marataa isaa jiraachuu ibsanii jiran. እንግዲህ ላለፉት 4 ዓመታት ችግኞችን ስንተክል ነው የቆየ ነው። ወጎተን አብረን ደርበን ካነቲ ቢቅልቱ ዳባቴ ቱሬ ወገቲ ሀላ ኢሲን irra jirtu ni ilaalla. Kan jalqabaa akkuma roobni dhaabbateen dhuma fulbanaa yookaan jalqaba onkololeessaa irratti qorannoo sakatta'insaa ni taasifna. Yeroo san roobni yeruma san waan tureef parsantii 95-94-93 ta'e. Ji'a bitooteessaa fi eeblaatti immoo yeroo gaggeessinu bona waan ta'eef ni hir'ate. Kan waggaa kanaa akka waliigalaatti parsantaa 73dha. dhalattootni Dirree Dhawaa biyyoota garaagaraa jiraatan kabaja torban dirreetiif gara Dirree Dhawaa dhufuudhaan sochii Dirree Dhawaa misoomsuuf taasifamu keessatti gahee gama isaanii akka bahatan dhalattootni Dirree Dhawaa kabaja torban dirreetiif gara Dirree Dhawaa dhufan waamicha taasisan. Sabree Adam dabalata qabdi. Dirree Dhawaa jechuun waan cufattu biyya jaalalaa biyya waliin nu qabdi jechuudha. Kanaafuu amma warri ala jiru cufaa torbaan jaalalaa kanaaf kan itti walitti qabamnee waannaan isaa warra walirraa badii fi warra walirraanfatee walitti dhiheessuudha. Dirree Dhawaa jechuun biyya jaalalaati. Biyya namni gosa hin qabaanne ganduma keessatti wal guddanne ganda amistanya ganda lagaharree ganda jechuu malee kana warra Amaaraati warra Oromooti warra Somaaleeti jechuun hin beeknu kubbaa taphannees maraxanne namni numa maraxannaa taphachee isaatiitti malee kana gosa isaatti hin taphannu. Dirree Dhawaa jechuun jaalalaa biyya jaalalaan beekamtee Dirree Dhawaa jechuun eenyummaa isaaniitu osoo hin gaafatin ijoollee Dirree Dhawaa akkanatti ulaateen beektaa haala jaalala isaaniitii fi kabaja isaa walitti qabanii kiristaanaa fi islaamatti addaan hin bahanii. Dhalattuu Dirree Dhawaa takkaan asumatti dhalatee asumatti guddadhee waan bicha kana dhagee gizeen akkana yaadannoo Dirree Dhawaa torban Dirree Dhawaa siyaadee Dirree Dhawaa gizee qophaa'ee maal jedhaman haala gaafa nuti ijoollummaa teenyaan dabarsine san hunda na yaadachiisee yaadannoo ijoollummaa miimoorii mataa keessa si dhufaa san hunda ni harkinaa fi hawwiidhaan amata dabree agarree ammallee san caalaa akka agarru abdiin qabatu. Akkuma isittiin anillee gizee dura arkee excited ta'eetiin dhufee waan nuti eeynee fi waan nuti arkineehu hedduu garagara bakka hedduu gammadnee hedduu nama hedduu walirraa badnee warra walirraanfannee warra dur iskuula wajjin qaraanee nama ijoollummaatti walirraa badnee cufa wajjin wal arkinee. Dirree Dhawaan biyya jaalalaati. Dirree Dhawaa nuti dhufnee kan dhufnees haa dhufuuti. Dirree Dhawaan waan itti guddanne nama Dirree Dhawaatti jira. Dirree Dhawaa biyya jaalalaa taateef biyya meeqatti dhafanii Dirree Dhawaan amma hogguun arkee nama hedduu jira. Nuti barchisuu feena. Waan itti guddanne jaalalaa Dirree Dhawaatti akka nuti guddanne amma jiranis akka taanuuf minyoota kiyya continuity haa qabu. Namni ijoolleen dhalattoonni Dirree Dhawaa naannoo Itoophiyaa keessa jiran silaa isaaniif dhiyoodha. Dhufanii akka nuti qoddatan gamanumaan afeerraa keenya dhiyeessinaaf. Warri biyya alaa jirtanis warri labbii isinii laaffisee hoottaa kun dhaaba siyaasaa irraa walaba
ayyaana Dirreedawaati dhaabbattoonni Dirreedawaa furdaa fi qottadha. ኢትዮጵያ ውስጥ በዛልኩ ድሬዳዋ በዝነበርኩ ሰዓትዋ ድሬዳዋ ቱድ ዛኩ ሰዓት ቅጤም ድሬዳዋ አያሙ መግደር ላይ هي سات አያም ትገደር ዛቱ ቅጤቆም ተሳመት ሆመዲች ሆግራ ፍዝ በተሰለና ሐል هو جمت الفرق ሆግራ ሚዲ ጀመት ለም ጠበሉ አመተመት በይገደር ዛል ድሬዳዋ አያም هي አያሙ መሰበ ነገድሬ መድሬዳዋው أول زنارتي بعين دردوا مرق قبل جزمان زين دي تالي بايتي كنت يقوم إدي بالناش بعد ترخبوا كنت في بتسل الآخر. أنا ترين ما كربو لدرين أفكوت سامنت زي إثيوبيا وستمي على شو كوتش على شو I think so وتش على شو أوروبا كبابي على شو ليدر ساتشو يشلال لكرباجو سلونا لتمتو تشلال على شو نو استي دريدوان الناس هدك أميل نو. biiroon pilaanii fi dinagdee bulchiinsa Dirreedawaa tooftaa sooftiweera karoora tokkoo fi gabaasa tokko irratti ibsa laatee jira. Yusuf Usmaan dabalata qaba. Guddina biyyaa fiduun qindoomina gabaasaa murteessaa ta'uun ibsame. Itti gaafatamaan koomishiina pilaanii fi karoora dinagdee bulchiinsa Dirreedawaa obbo Hayilamaariyaam Daadhii karoora tokko gabaasa tokko jedhu irrattis ibsa gaazexeessummaa laatee jira. Sirna karooraa fi gabaasaa ilaalchisee sooftiweera ammayyaawaa uumame keessa galchuudhaan hojiileen madaalawaan akka laatamuufis hojjechaa jiraachuu ibsee jira. የአንድ ቅድ የአንድ ሪፖርት የአሰራር ስርዓት ላለፉት አንድ አመታት በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። አንደኛው ምንድነው ከዚህ በፊት የነበረብንን kanaan dura gabaasa soofteeraa keessa galchuun dhiyeessaa hin turre waggaa tokkoof sirna soofteeraa keessa galchuuf hojiileen hojjetamanii